Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee dhiyaanneetiin jirra hanga xumuraattiin waliin tura. Ministeerri nageenyaa Itiyoophiyaan koonferansii bilisummaa siyaasaa dagaagsuu fi gumaacha ishee nagaa Afrikaa eegsisuuf qabdu akka geggeessitu beeksise. Koonferansichi Itiyoophiyaan of bira darbitee nageenya naannawaa fi addunyaa keessatti gumaacha taasisuu kana mul'iseera. Koonferansiin nageenya Afrikaa magaalaa Finfinneetti geggeeffamuuf jiru Itiyoophiyaan of bira darbitee nageenya naannawaa fi addunyaa keessatti gumaacha taasisaa jirtu kan itti fufuu fi kan mul'isuudha jedhan. Ministeerri nageenyaa koonferansii mata duree Afrikaa badhaatee fi nagaha ni ijaarra jedhuun sadaasa 16 hanga 17 bara 2017tti magaalaa Finfinneetti geggeeffamuuf jiru ilaalchisuun ibsa kenneera. ኢትዮጵያ እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው በሰላም ማስከበር በዓለም ሰላም ማስከበር ከኮንጎ ከደቡብ ኮሪያና ሰሜን ኮሪያ 1950ዎቹ ጊዜ ጀምሮ በዓለም እንደዚሁ ነው በአፍሪካ ኮንጎ ሩዋንዳ የሰላም አባት ለነጻነት የሚታገሉ ሰዎች እነ ማንዴላን ጨምሮ እንደውም ዚምባብዌ ለነበራት ነጻነት ትግል በደቡብ አፍሪካ ነጻነት ትግል በአፍሪካ የነጻነት ሂደት ላይ የሰላም ሂደት ላይ ጉልህ ሚና ያላት ታላቅ ሀገር ናት። ዓለም ሰላም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገች እያደረገች ያለች ታላቅ ሀገር ናት። አሁን ባለንበት ተጨባጭም በምስራቅ አፍሪካ ሶማሊያን ጨምሮ የሰላም አስከባሪ ኃይሎቻችን ከፍተኛ መስዋዕትነት በመክፈል ለአፍሪካ ብሎም ለዓለም ሰላም ከፍተኛ ጉልህ ሚና እየተጫወተች ያለች ሀገር ናት። በታሪኳ ውስጥ የገጠሟትም የሰላም ችግሮች ከመፍታትና በተለይ ነጻነቷን የሚገዳደሩ እንደ ሀገር እንዳትቀጥል የሚፈልጉ ችግሮች ሲመጡ እየተቋቋመች ዛሬ ላይ ደረሰች ሀገር ናት። Ibsicha kana kan kennan di'eetaan ministeera nageenyaa Dr. Kheyreddin Tazarraa koonferansii sadarkaa ardiitti qophaa'e kanarratti ministeeronni biyyoota Afrikaa adda addaa dabalatee namoonni 400 ol kan irratti hirmaatan ta'uu ibsaniiru. Dhimma nageenyaa fi tasgabbii Afrikaatti kan mari'atuu fi biyyoonni muuxannoo isaanii akka dhiheessan ta'uu ibsanii gumaacha Itiyoophiyaan nageenya addunyaaf baates ni dhihaataa jedhan. Itiyoophiyaan Koongoo, Ruwaandaa, Suudanitti akkasumas Somaaliyaatti nageenya eegsisuu keessatti hirmaachuun nageenya Afrikaaf gumaacha ol'aanaa bahuu ishee seeraniiru. Dabalataan Kooriyaatti ergama nagahaa kabachiisuu karaa gahumsa qabuun raawwachuu himanii Afrikaa qofatti osoo hin taane nageenya addunyaaf gumaacha ol'aanaa bahachuu ishees ibsaniiru. Ergaa nagaha kabachiisuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti si'oominaan hirmaachuun nageenyaa fi tasgabbii addunyaaf gumaacha taasisaa jiraachuu ishees kaasaniiru. Itiyoophiyaan komishinii marii biyyaalessaa hundeessuu ijaarsa mootummaa biyyaalessaa qaqabeessaa fi tattaaffii taasisaa jirtu irratti muuxannoo ishee warra kaaniif ni qooddii jedhan. Manni mariin ministeerotaa baajata dabalataa birrii biiliyoona 600 raggaasise. Kanumaan wal qabachuun baajanni waliigalaa birrii tiriliyoona 1.5 gaheera. Manni mariin ministeerotaa wixinee labsii baajata dabalataa birrii biiliyoona 581.9 raggaasisuun baajanni waliigalaa bara kanaa birrii tiriliyoona 1.5 akka gahu taasiseera. Biiroon muummicha ministeeraa ibsa baaseen manni mariin ministeerotaa marii sadaasa 21 bara 2024 taasiseen wixinee labsii baajata dabalataa eeyyamu raggaasisuun gara mana marii bakka bu'oota uummataatti ergeera. Baajanni dabalataa kun dandeettii faayinaansii mootummaa guddisuu, galii guddisuu fi baasii dabalataa ilaalcha keessa kan galcheedha jedhame. Manni marii bakka bu'oota uummataa si'aadhumaatiif wixinee kana kan raggaasisu ta'a. Manni marii ministeerotaa baajata dabalataa kana kan raggaasisee manni marii bakka bu'oota uummataa baajanni bara kanaa birrii biiliyoona 971.2 akka ta'u waxabajjii keessa raggaasisee ture. Dhimma kanarratti ogeessonni diinagdee akka jedhanitti baajata dabalataa raggaasisuun barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. Maallaqa dabalataa raggaasisuun kan barbaachisee maallaqni kanaan dura ramadamee baasii mootummaa uwwisuu yoo dadhabuudha jedhameera. Baajanni dabalataa amma raggaasifamee baajata kanaan dura raggaasifame parsantii 56 ta'uu eeruun baajanni dabalataa raggaasifame guddaa ta'us dubbataniiru. Mootummaan Itiyoophiyaa bara faranjoota 2021 hanga 22 keessa baajata dabalataa raggaasisuu eeruun inni ammaa kun maallaqa guddaa ta'uu dubbataniiru.
Akka ibsa biiroo muummicha ministeeraa baasetti daballiin baajataa kun jijjiirama diinagdee guddaa taasifame deeggaruu fi galii dabalataa sassaabuuf yaadameera jedhu. Marii ministeerota kaleessa geggeeffameen jijjiirama diinagdee guddaa utubuu imaammata fooyyessuu ajandaa haaromsa diinagdee biyya keessaa dhugoomsuuf oola jedhame. Mootummaan Itiyoophiyaa jijjiirama diinagdee guddaa waxabajjii bara 2024 keessa ifoomsuun ni yaadatama. Jijjiiramni diinagdee kun gabaan sharafa alaa kan mootummaatiin to'atamee ture gabaa bilisaa akka ta'u taasifameera. Baajanni dabalataa kun rakkoolee jijjiirama diinagdee kanaan wal qabatanii mudatan furuuf ooluu akka malus ogeessonni dubbataniiru. Daballi mindaa hojjettoota mootummaa miiliyoona 2.4 ta'aniif taasifamu eeruun ministeerri faayinaansii baajanni dabalataa birrii biiliyoona 91.4 akka raggaasifamu mana marii ministeerotaa gaafatee ture. Qaala'insa jireenyaa jijjiirama diinagdee guddaa taasifame hordofuun dhufu salphisuuf hojjettoota mootummaatiif daballi mindaa taasifamu akka qabu ministeera faayinaansii Ahmad Shidee dubbatanii turan. Ambaasaaddarri Itiyoophiyaa pirezidaantii haaraa Somaalilaand waliin mari'atan. Somaalilaanditti hoogganaa qoonsilaa Itiyoophiyaa Tashoomaa Sundeen pirezidaantii haaraa Somaalilaand Abdurrahmaan Muhammad Abdullaahii waliin mari'ataniiru. Jilli ambaasaadder Tashoomaa attaacheewwan waraana Itiyoophiyaa fi qondaaltota imbaasichaa of keessaa qabatee ergaa baga gammaddanii mootummaa Itiyoophiyaa irraa ergame pirezidaantichaatti ga'uun ibsameera. Kana malees ambaasaadder Tashoomaan pirezidaantii haaraa Somaalilaand Abdurrahmaan Muhammad Abdullaahii waliin haala hariiroo Itiyoophiyaa fi Somaalilaand cimsuun danda'amu irratti mari'achuu Hoorn Dippiloomaat gabaaseera. Filannoo pirezidaantummaa Somaalilaand guyyoota muraasa dura geggeeffameen kaadhimamaan paartii mormituu addaanii kan ta'an Abdurrahmaan Muhammad Abdullaahii injifachuun ni yaadatama. Jalqaba bara 2024 Itiyoophiyaa waliigaltee ulaa galaanaa kan mallatteessan pirezidaantii Somaalilaand Musee Bihii Abdii filannoo kana irratti hin milkoofne. Pirezidaantiin haaraa Somaalilaand Abdurrahmaan Muhammad Abdullaahii qabiyyee waliigaltee Itiyoophiyaa waliin mallatteeffame akka isaan hin qaqqabne eeruun waliigaltee kanarratti ejjennoo bulchiinsi isaanii qabu ifatti ibseera. Wixinee labsii oomishaalee pilaastikii yeroo tokkoof qofa fayyadan biyyattii akka hin seenne dhorkuu paarlamaan qajeelfama baase. Manni maree ministeerotaa wixinee labsii oomishaalee pilaastikii yeroo tokkoof qofa oolan gara biyyaatti akka hin seenne dhorkuu mana maree bakka bu'oota ummataatti qajeelchuun dubbatameera. Wixineen labsii kun biyyattii keessatti akkaataa balfa gogaa walitti qabuu, geejjibsiisuu, kuusuu, irra deebiin fayyadamuu fi gatuu irratti sirna diriirfamuu kan taasisu ta'uu Daayirektarri Abbaa Taayitaa Eegumsa Naannoo Lalisee Nameen dubbataniiru. Wixineen labsii gara mana maree bakka bu'oota ummataatti qajeelfame kun mirga lammiilee naannoo qulqulluu fi fayya qabeessa keessa jiraachuu mirkaneessuu keessatti faayidaa guddaa qabus himaniiru. Kana malees sirna balfa gatuu ammayyaa guddina biyyattii babal'ina magaalotaa fi baay'ina ummataa dabalaa jiru gituu uumuuf kan deeggaru ta'uu dubbataniiru. Hararitti tajaajila geejjiba konkolaattota elektirikii ammayyaa eegaluuf waliigalteen mallattaa'e. Naannoo Hararitti tajaajila geejjiba konkolaataa elektirikii ammayyaa eegaluuf teeknooloojii Swift baankii waldaa gamtaa Oromiyaa waliin mallatteesseera. Sirna waliigaltichaa kanarratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Hararii obbo Ordiin Badrii akka jedhanitti naannichatti tajaajilli geejjibaa ammayyaa mijeessuuf tattaaffiin hojjetamaa jiraachuu dubbatan. Magaalaa Harar magaalaa turizimii hedduun itti imalan waan taateef tajaajilli geejjibaa ammayyaa magaalichaaf mijatu akka barbaachisu dubbataniiru. Konkolaattonni elektirikii geejjibaaf fayyadamuun magaalattii ammayyeessuuf tajaajila geejjibaa mijaa'aa ta'e kennuu keessatti bu'aa guddaa qabaachuu hubachiisaniiru. Itiyoophiyaan Suudaan kibbaatti nagaa eegsisuu cinatti misooma biyyattiitiif gumaachaa jirti jedhame. Itiyoophiyaan Suudaan kibbaatti nageenya kabachiisuu cinatti misoomawwan bu'uuraa babal'isuu keessatti gumaacha ishee bahaa jirti jedhan biyyattitti ergamaa addaa fi ambaasaaddarri Itiyoophiyaa Nabil Mahdi. Suudaan kibbaatti ergamaan addaa ambaasaaddarri Itiyoophiyaa Nabil Mahdi sirna meedaaliyaa kumala mootoraayizidii 18ffaa irratti argamuun haasaa godhaniin Itiyoophiyaan Suudaan kibbaatti nageenya kabachiisuun cinatti misoomawwan bu'uuraa babal'isuu keessatti gumaacha ishee addaa durummaan bahachaa jirti jedhan. Oduu biraatiin baqattoonni Eertiriyaa fi Suudaan naannoo Amaaraa keessa qubatanii jiran gara iddoo biraatti akka dabarfaman gaafatan. Naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsa humnoota nageenya mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduu deemaa jiruun baqattoonni Eertiriyaa fi Suudaan kaampii baqattoota garagaraatti argamuun lubbuun isaanii balaaf saaxilamuu himan. Hidhattoonni guyyaa guyyaan dahoo baqattootaa irratti haleellaa akka raawwatan kan eeran baqattoonni Eertiriyaa fi Suudaan kunneen gara naannoo nageenya fooyya'aa qabuutti akka dabarfaman gaafachuu isaanii marsariitiin New Humanitarian gabaaseera. Sababa rakkoo nageenyaan wal qabatee kaampiiwwan baqattootaa Kumarii fi Awlaalaa dhiheenya kana cufamuu isaanii gabaafameera. Kaampiiwwan kanneen keessa baqattoonni Suudaan haleellaa wal fakkaatan irratti raawwatamuu fi hojii humnaa akka hojjetan dirqisiifamaa akka turanis dubbataniiru. Oduu biyya alaatiin Raashaan misaa'ila saffisa sagalee caalaa dachaa 10 saffisu oomishuu beeksifte. Pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin misaa'ila baalastikii haaraa
Maak 10 saffisa sagalee dachaa 10 caalu seekondii tokko keessatti hanga kiiloomeetira 3 imaluu yaaluu himaniiru. Akka Raashaan jettutti misaayil haayiparsooniik ta'e kun saffisa olaanaa qabaachuun dafee bakka yaadame ga'a jedhame. Misaayilli baalaastikii akka waliigalaatti daandii xiyyaara dabaa hordofee gara samiitti ol ba'uu fi haala wal fakkaatu hordofee gara dacheetti gadi bu'a. Waldhabdeen guutuun kun erga jalqabee as Raashaa Yukureen irratti misaayiloonni gara 12,000 ta'an furguggisteerti. Kanneen keessaa parsantiin 80 kan ta'an Yukureeniin qolatameera. Garuu saffisa misaayilota baalaastikii haaraa saffisoo ta'an kun dhibbantaa sanaa gadi bu'uu yaaluun ni danda'ama. Waggoottan 3 darban keessa waldhabdeewwan naannawaa harka 2 sadaffaan dabaleera jedhame. Bara 2021 irraa eegaleen kutaa addunyaa waraanaan miidhame kun bal'ina Hindii dachaa 2 ta'uu ni danda'a jedhame. Dacheen addunyaa dhibbantaa 4.6 waldhabdee keessa akka jirtus kaafameera. Yukureen Maayinaamar baha giddu galeessaa kiroodarii waldhabdee naannoo Sahal Afrikaa akkasumas gaanfa Afrikaatti bara 2021 irraa eegalee waraanaa fi tasgabbii dhabuun akka babal'ate dubbatamaara. Akka gabaasa kanaatti lafti iskuweer kiiloomeetira miiliyoona 6.15 kan uwwisu yoo ta'u, lola biyyoota gidduutti deemaa jiru kanaan lafti addunyaa dhibbeentaan 4.6 waldhabdee keessa jiraachuu himaniiru. Bara 2021tti bal'inni lafaa dhibbeentaa 2.8 qofatu waldhabdee keessa jira jechuun himamuu ni yaadatama. Ekwaador, Kolombiyaa, Hind, Indooneeziyaa fi Taayilaand dabalatee walumaa galatti biyyoonni 27 bara 2021 irraa eegalee lakkoofsi namoota walitti bu'iinsaan du'anii dhibbantaa 29 dabaleera. Gabaasni akka jedhutti Maalii irraa gara kiroodarii waldhabdee Sahaalii fi gaanfa Afrikaa hanga Somaaliyaatti uwwisu adda baasuun waggoota kanneen keessatti waldhabdee fi jeequmsi dachaa 3 dabaleera jedhan. Yeroo ammaa Burkiinaa Faasoo dhibbantaa 86 waldhabdee keessa kan jirtu yoo ta'u, Suudanii fi Itiyoophiyaanis bara 2021 irraa eegalee jeequmsa bal'aa keessa jiru. Addunyaa irratti daa'imman miiliyoona 470 ta'an Yukureen, Suudaan, Gaazaa fi Libaanos dabalatee miidhaa qaamaa fi xeensammuun waraanaan mudateera. Lakkoofsa namaatiin alatti waldhabdeen dhiheenya kana daldala, guddina diinagdee fi wabii nyaataa irratti dhiibbaa guddaa geessiseera jedhame. Raashaan sababa waraana Yukureen keessatti geggeeffameen dhiyeessiin addaan cituu ishee mudateera. Kunis midhaan baha giddu galeessaa fi Afrikaaf gahee akka hin dhihaanne himaa jirtu. Lola Israa'elii fi Hamaas gidduutti geggeeffame hordofuun finciltoonni Hawtii Yaman dooniiwwan daldalaa galaana diimaa fi galoo galaana Edan keessatti akka hin dabarre dhorkaa jiru. Kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa dhumarrattis oduu addaa qabna. Putiin leenca xiyyaaraan fe'anii Kooriyaa Kaabaatiif kennan. Pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Putiin wirtuu kunuunsa bineeldota Kooriyaa Kaabaaf leencaa fi bineensa biir jedhamu dabalatee bineeldota 70 ol kennaniiru jedhameera. Kennaan kun hariiroo Mooskoo fi Pyongyang gidduu jiru yeroo kamuu caalaa cimuuf isaa kan agarsiisudha. Kennaa kanas ministeera qabeenya uumamaa Raashaattuu xiyyaara mi'a fe'uun gara Kooriyaa Kaabaatti geessu waajjirri isaanii telegiraama gubbaatti ibseera. Hariiroon Raashaa fi Kooriyaa Kaabaa jidduu jiru cimee itti fufeera. Waraana Raashaan Yukureen keessa geggeessaa jirtuuf meeshaalee waraanaa fi loltoota Kooriyaa Kaabaa irraa akka argattus gabaafamaa jira. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa, oduun isin biraan geenne kan hanga ammaatti dhageeffattanii oduu waliin kan isin waliin ture an Amiin Shubbiseetii. Qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun yaada keessan karaa koomentiin nu biraa gahuun dagatinaa.